Ashama daawwattoota keenya kanneen tamsaasa kallattii Facebook Abuu Hanaanii fi YouTube Haniifaa channel irratti tamsaasa kana hordofaa jirtan kun qophii Gola Oromiyaati. Gola Oromiyaa keessatti kan yeroo kutaa tokkoffaa duraati. Golli Oromiyaa kunis kan xiyyeeffatu lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaaboor bosona Yaayyootii fi laggeen godina Iluu Abbaaboor keessatti argaman maqaa isaaniitii wajjin tarreessinii qopheessinii isiniif dhiyeessinii jirra. Isin immoo hamilee nuuf ta'a. Qophii kana keessatti hanqina viidiyootii fi hanqina sagalee jiru maraafuu dhiifama isin gaafanna. Qophii kana qopheessee kan isin dhiyeessaa jiru ana Ahmed Sultaanii. Ogeessi kaameraas Hiddeeterris Haniifaa miidiyaadha. Kanaafuu viidiyoo garaa barumsa isiniif ta'a akkasuma seenaa Oromoo Iluu Abbaaboor ni hubattan jennee waan yaanne maraa qophii kana keessatti fuula deeffannee isin agarsiisuudhaaf isin nu wajjin ta'a. Hamilees nuuf ta'a. Rakkoo jiru maraa nuuf himaa. Qeeqa keessanis nuuf barreessaa. Kun miidiyaa dhuunfaati. Miidiyaa dhuunfaa namni tokko qofti hoogganudha. Bifa qoosaatii fi bifa barnoota ta'u marayyuu asirratti ni feena. Dogongora jiru maraafuu nu of kolchaa dhaamsa koo yeroo maraati. Turtiin keessan qophii har'aa lixa Oromiyaatti xiyyeeffate kana wajjin haa ta'u. Kana keessaa waa hedduus ni barattan. Waa hedduus ni qalbeeffattan. Rabbiin biyya Oromiyaa biyya hunda caalsee uume. Garuu isee irratti immoo mootii jallaa uume. Kunis hanqina dinagdeetii fi akka biyyi sun hin guddanne waan isa godhe hedduu isaa as keessatti dubbatuuf deema. Kun Haniifaa Miidiyaa Neetwork. Otoo deemu beeladee bullaafee hangalanni nyaate hedduu na dabartii jeetoo yaadu. Rabbi malee meenyuun nu argaa humna hin qabnu isumaan nu eegaa ittuuf gannee ceenee laga baarii yeroo biyya ambaa jira akka gaarii. Gariif malee gariif gadadoodha biyyi ormaa waasiin tooroodha. Meeqaan rakkatee gardeemu wallaalee biyyuma fi wayyaa dabanillee. Jiruun baqaa injabaata biyya too yaa harmee biyya badaatu ilaalime. Jaalannee wasirraan fagaannee gurfamnee lolaaf dadhabnee Rabbiin kadhannee ima galaa yoo lubbuun jiraannee nuti ilmaan ta'e hedduu si yaannee mi'aafuu jiruun baqaa biyya teenyatti nuyi abbaa naqaa. Ni falmadhaa hin taa'u galee harkaan kan nuti naaf yoomillee. Sabni bal'aan kuni gabroomfamee hanga yoomii jiraata miidhame. Egaan daawwattoota keenya tamsaasni keenya kan Gola Oromiyaa kallattii Feesbuukii Abuu Haniifaa isiniif darbuu kallattiidhaan eegalee jira. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'uun affeerraa kiyya. Oromiyaan kamuu godinoota addaa waan adda ishee godhu hundisii mataa mataadhaan qabdi. Oromiyaan badhaatuudha. Oromiyaan dachii eebbifamtuudha. Kanaaf har'ammoo Gola Oromiyaa keessatti kan xiyyeeffatu waa'ee godina Iluu Abbaaboraa isin barsiisuufin xiyyeeffadhe. Maarree har'a gara lixa Oromiyaatti isin geessuuf kudhaama addunyaa kan taate bosona Yaayyoo isin daawwachiisuufan obsaan naduu wajjin jiraadha. Godina Iluu Abbaaboraa godina jiituu fi magariituu jedhamuudhaan beekamti. Waggaa keessatti ji'a 6 hanga 9 rooba jiddu galeessaa miilimeetira 1,400 haga 3,000 ni argatti jedhu qorattoonni meeteoroloojii. Bal'inni lafa godinichaa harki caalaan bosonaan uwwifamee argama. Haala mijaawaa fi bareedaa kanatu godina Iluu Abbaaboraa kana Oromiyaa godina jiituu jechisiise. Godinichatti bosonni uumamaa gurguddoon sadarkaa biyyaa fi idil addunyaatti beekaman hedduutu isa keessatti argama. Isaan keessaa bosonni Yaayyoo galmee addunyaa UNESCO irratti galmaa'uun isaa ni yaadatama.
Xiyyeeffannaan seenaa keenya har'aa kun bosona Yaayyoo irratti kan fuulleeffatedha. Bosonni Yaayyoo lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Yaayyoo keessatti kan argamudha. Aanaan Doorannii fi aanaan Algeessaachi Biloo fi Nophaa Horrumuunis keessaa ni qooddata. Bosonni Yaayyoo bosona gurguddaa addunyaa kanaati. Akka ragaan dhaabbata bosonaa fi bineensota bosonaa damee Iluu Abbaa Booraa irraa argame mul'isutti al tokkotti qorattoonni biyya keessaa fi alaa 20 oltu qorannoo isaanii bosonicha keessatti geggeeffatu. Akka qorannoon hamma yoonaatti geggeeffame adda ba'ettis bosonni Yaayyoo kutaawwan gurguddoo 3 akka qabu mirkanaa'ee jira. Isaanis zoonii ijoo ittifamaadha kan namni tokkoo fi bineeldotni manaallee isa keessa seenuun hin dandeenyedha. Akka jiraattonni naannoo sanaa jedhanitti eegumsii fi kunuunsi dur sirna gadaatiin har'a immoo da'oo seeraa cimaa ta'ee fi akkasuma maanguddoota naannoo sana jiraataniin eegama akka jiru qorattoonni seenaa kanaa ni human. Hektaarri lafa bosonaa kun 27,733 kan uwwisame yommuu ta'u, bunni uumamaa sanyiin isaa barbaadamaa ta'ee fi bunni arabikaa jedhamuun beekamu hedduminaan isa keessatti ni argama. Mukkeen gurguddoon jiddugaleessaa fi xixiqqaan sanyiin heddumina qabanis isa keessatti ni argamu. Kutaan lammaffaan ammoo qonnaadhaan marsamee bosonni kutaa kana bal'inni isaa hektaara 21,552 yommuu ta'u, hawaasni biqiltuu bunaa dhaabuu fi oomisha dammaa oomishuun kan irraa fayyadamudha. Kutaan sadaffaan isaa zoonii bakka qonnaan marsamee dheedicha yookaan kaloo horii bakka biqiltuu bunaa fi muka adda addaa dhaabuun hawaasni naannoo sanaa irraa fayyadamanidha. Hawaasichis naannoo bosona kana cinaa kan jiraatan yommuu ta'u, hektaara 100,000 fi 1736 bal'ata jedha qorattoonni. Gama biraatiin bosonni Yaayyoo qabeenya uumamaa akkaataan uumama isaanii ajaa'ibsiisaa ta'ee fi holqootaa fi fincaa'ota adda addaa hora lagaa xixiqqaa fi gurguddaan immoo qaama bosonichaa ta'anii ni argamu. Kun ammoo miidhagina caalu gonfachiisee jira jedha qorattoonni. Haaluma kanaan bosonni Yaayyoo mukkeen gurguddoo fi bebbeekamoo umuriin isaanii dheeraa ta'e qaban. Isaan keessaas kanneen akka muka qararoo, ambabbeessa, oomii, loolchiisaa fi lookoo, bosoqaa fi loggoomaa, kombolchaa fi baddeessaa, qilxuu fi waddeessa, ulaagaa, gatamaa fi somboo dhiifamaa. Isaan keessaas sondii, harboo fi looyaa, sondii fi kanneen kana fakkaatan bosonni mukkeen garaagaraa qaba jedhan. Bineensonni bosona kana keessa jiraatan kanneen akka gafarsaa, qeeransa, booyyee, karkarroo fi kuruphee, bosonuu, weennii fi jaldeessa, qamalee fi waraabessa fi kanneen kana fakkaatan ni argaman. Gosoota simbirroo irraas gosa adda addaa tochii keessatti argama. Isaan keessaas simbira halkanii, guchii fi corooffee, daakkiyyee fi culullee, gagoo fi maamayee, gogorrii fi sololiyaa, dimbiitii fi kanneen kana fakkaatan hawwattummaa bosonichaa kan daran miidhagsan keessaa isaan muraasadha. Bosonni Yaayyoo hawwattoota tuurizimii godinichaa keessatti argaman keessaa isa tokko. Hawwattummaan bosonichaas qabiyyee adda addaa of keessatti qabatee jiru yommuu ta'u, akka ilkoo tuurizimiin kan ilaalamudha. Qorannoo yeroo adda addaa taasifameen wantoota bosona Yaayyoo adda taasisan keessaa muraasni sadarkaa idil addunyaatti yuuniskoon beekamuun isaa gosti buna barbaadamaa ta'ee fi koffii arabikaan uumamaan kan bosona kana keessatti argamu ta'a. Bakka qorannoo fi qonnoof kan oolu ta'uun gosti bunaa achi keessatti argamu qorichummaaf kan ooluu fi madda galii kan argamsiisudha. Akkuma beekamu yeroo ammaa faalamni qilleensa addunyaa irratti dhimma yaaddessaa ta'ee jira. Kanaafuu kan jiru kunuunsa irratti immoo biqiltuu gosa adda addaa itti dabaluun dhaabuun uwwisa bosonichaa dhibbantaan dabaluun adeemuun ni danda'ama. Qabeenya uumamaa kana hirmaannaa uummataatiin akkasuma qaamolee dhimmi ilaalu hundi tumsa barbaachisu taasisuun
dhalootatti akka darbu gochuun murteessaadha. Oromoon yeroo mammaaku warqeen qubarraa qaban hamma sibiilaati kan jedhuuf waa malee miti. Addunyaan dhimma kana waan hubate fakkaata. Eegumsaa fi kunuunsi qabeenya uumamaa bosona yaayyootiif xiyyeeffannoon olaanoon kennamee jira. Sadarkaa idil addunyaattis akka kudhaamaatti mararfameetu jira. Egaan daawwattoota keenyaa seenaa gola Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa hanqina yerootii fi kan ka'e guutummaa guututti isiniif xumuruu hin dandeenye hagasumarraa tidhaamnan jira. Turtii gaarii yeroo biraa wal agarrutti nagaan jiraadha.